birraa haaraa bara 2018 haalota miidhagaa ta'een kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti kabajamaatiin oolee kanneen gula biyyattii kutaalee addunyaa garaagaraa teessanii nu hordofaatiin jirtan bakka birraa 2018 nagaan geessanii hidhee guddicha haaromsa Itoophiyaa Giraand Itoophiyaa Renesaansi Daam jedhamuun beekamu hidhee laga Abbayyaan turtii waggoota 14 booda eebbifame. Ijiptii iyyata mana marii nageenya addunyaa barreessite. Gulaaleen waancaa addunyaa tibbana taphatamaatiin ture diraamaa hedduu keessummeesse. Kafuun hordoftoota keenya jaalatamoo kanneen kutaalee addunyaa garaagaraa teessanii karaa chaanala YouTube Milkoo Entertainmentiin hordofaa jirtanii kun oduu keenya tibbanaati. Oduu keenya tibbanaa waliin milkeessaa galatuuti. Hanga xumura oduu keenya tibbanatti turtii keessan waliin qabaadhaan affeerraa keenya yeroo hundumaatti. Guddichi haaromsa Itoophiyaa himaleessaa waggaa 14 booda eebbifame. Hidhee laga Abbayyaa kun naannoo Benishaangul Gumuz Gubaa bakka jedhamutti bara 2011 ijaarsi isaa muummicha ministeera Itoophiyaa duraanii Mallas Zeenaawiin kan eegale yoo ta'u qormaatota hedduu keessa darbee muummicha ministeera Itoophiyaa ammaa Dr. Abiy Ahmadiin ijaarsi isaa goolabame qaamii 4 bara 2017 eebbifame. Waggoota 14 darban aggaamiin Sudaaniif Ijiptii kan harkaan kennachiisin hidhii laga Mormor guutee irraan dambalee mataa oduu miidiyaalee addunyaa gurguddoo kanneen akka Aljazeeraa, CGTN, BBC ta'e. Ijaarsi hidha guddicha kana lammiilee Itoophiyaa biratti hiika guddaa kan qabu yoo ta'u hidha xiiqii hidha amaanaa miliyoonota of harkaa qabudha. Hidhi kun hidha callaawwan miliyoonotaan sabbata harmeewwan biyya kanaa irraa itti dhangala'e. Hidha sabbata aayyuun guduunfame, hidha qotee bulaa, barataa, barsiisaa, loltuu, injiinaraa, hojjetaa, dafqaan bulaaf kanneen biroo qooda lammummaa itti gumaachan hidha humna lammiilee biyyattiin ijaarame siidaa tokkummaa wabii biyyaa ta'edha. Kanaanis hidhi laga Abbayyaa akka Afrikaatti hidha guddicha ta'uu isaa hunduu ragaa ba'e. Eebba hidha kanaa sababeeffachuun lammiileen biyyattii biyya alaaf keessa jiran gammachuu isaanii toora miidiyaalee hawaasaatiin qoodaatiin jiru. Hidha guddicha Afrikaa hidha laga Mormor kanarratti ministeera muummee Dr. Abiy Ahmad dura taa'aa Komishinii Gamtaa Afrikaa Ali Mohammed Yusuf, barreessaa olaanaa eeggaa Dr. Warqinaa Gabayyoon, pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto, pirezidaantii Jibuutii Ismaa'eel Omar Geelam, pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud, pirezidaantii Sudaan Kibbaa Salva Kiir Maardiit, ministeera muummee Barbaados Miyaa Mutlee, hojii gaggeessaa piroojeektii kanaa Injiinar Kibilee Hooroo, Tamajir Shoomii, raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa, dippiloomaatota hojjettoota piroojeektichaa qondaalota mootummaa dabalatee kutaaleen hawaasaa garaagaraa qaamaan argamuun qooda irraa fudhataniitiin jiru. Qaaliin Oromticha gooti garaan hirree fakkiin cichoomina Dr. Lammaa Magarsaa hidhii haaromsa guddichi hirmaannaa fi tattaaffii uummata Itoophiyaa hundaatiin ijaaramee xumuramuu isaatiin baga gammadan jechuun gammachuu isaanii ibsanii. Kanaaf Itoophiyaanonni hundi tokkummaa isaanii bu'uura injifannoo isaanii Itoophiyaa caalmaa ta'uu hubatanii tokkummaa isaanii kunuunsuu fi cimsuun dirqama ta'a. Hidhii haaromsaa seena qabeessa kana jalqabsiisuu fi xumursiisuu keessatti hooggantoonni fi ogeeyyiin biyya keenyaa hundi gahee fi gumaacha keessaniin galata guddatu isiniif mala jedhanii. Maayirratti eebba hidha haaromsaa kanaan waa'ee lubbuu lammiilee keenya guyyaa guyyaan badu, waa'ee dhiiga dhangala'aa jiruu fi boo'ichaa Itoophiyaa walumaa galatti waa'ee nageenyaa fi nageenya biyya keenyaa yaaduun xumuratti gochuuf hojjechuu qabna jechuun Dr. Lammaa Magarsaa Waaqoom xalayaa OMN erganiin ibsanii. Tintalaan siyaasaa gameessi Oromoo Jawaar Mohaammed baga gammadan jechuun eebba hidha haaromsaa guddicha sababeeffachuun ergaa isaa gama fuula feesbuukaan dabarsee fara'oonotaan tuuleet barfateera abdii kutadhaa jechuun itti qoosee waloo lataan Qananiis Abjuu dhugoomii kaayyoo galma ga'e hidha guddicha Afrikaa kun siyaasa miti kun xiiqiidha biyyatutti xiiqa'e kumaatamootatu dafqatti lolaasee harmootatu guduunfaa sabbataa itti hiikkate galma ga'umsa isaatiif namni hin gumaachin hin jiru kun qooda guutuun biyyaatii kun mallattoo tokkummaa ummataatti hiyyummaan hin daangessine nagaa dhabuun hin daangessine mormiin Sudaanii fi Gibxii hin daangessine uummanni akka jalqabetti dafqee gumaachee xumurate gaardiin qabeenya uummata
maraatti uummanni dukkana keessa taa'ee hidha kanaaf gumaache amma booda ifa argachuu qaba. Haati hiyyeessaan sabbatetti hiikkatti amma booda hargalfachuu qabdi. Uummanni akkuma gaafa geeshootumaa itti waamame gaafa farsoo dhugaas itti waamamuu qaba. Bagammaddan congratulation to Itoophiyaa jechuun ergaa isaa dabarse. Itti dabaluunis waloo lataa qanii mormoriin hin daakanii booressanii ni gurguruu malee dubbii jaban akkana akka argan hin baasanii odeessanii ni gungumuu malee dur jedhaa turid geeraran jechuun amma erga mormor hidhamee daakuu ni danda'ama. Dubbii jaban akkana garuu akka argan odeessuu dhiisuun itti fufa jechuun ergaa isaa sokkuun dabalee dabarfate. hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa kan ishee moofachiise Jibti xalaa mana marii nageenya mootummoota gamtoomaniif barreessite. Xalaa kaawunsilii Yuunaayitid Neeshiniif erga keessatti ministeerri dhimma alaa Masrii akkas jechuun mufannaa isaa ibse. Hidha haaromsa guddicha Itoophiyaan seera qabeessa fakkeessuuf yaalan hin milkoofne taasifameera. Itoophiyaan hidha kana kan eebbistee hojii eegalchiisuun seerawwan idil addunyaa kana dura cabsiteen alatti seera dabalataa cabsitee jirti. Kanaaf murtee gamtokkee gama Itoophiyaan fudhatamu maranii balaaleffanna. Kanaaf murtee kana hin fudhannu jechuun Kaayiroon wayyoona dhaqqaban gungummii filatteen Finfinneen callisuun bira kutte. Maarree hordoftoota keenya boo'ichi Kaayiroo erga waraabessi darbee sareen duttee mammaaksa jedhu nama yaadachiisa. Lagi mormor qe'ee isaa lagatee qe'ee fara'oonota warqeen badhaase waan qe'ee ganama isatti araarame fakkaata. Kanaaf gungummiin hammaate dubbiin dhumate mormor qe'ee isaa filate. Gulaallee waancaa addunyaa Norway Moldova galchi 11-1 injifatte. Tapha kanaan taphataan Manchester City Erling Braut Haaland fi Teelo Asgard galchi hatriikii maqaa isaaniitiin galmeessisani. Spain Turkiin galchi 6-0 adabde. Tapha kanaan taphataan Arsenal Mikel Merino hatriikii lakkoofsise. Kanaanis biyya isaa milkii gonfachiise. Deebuun maqaa qophii keenyatti banaatiin bagammaddan bagammanne yoo jennu gammachuu guddaadhaan bakka birraa bara 2018 nagaan keessanii birraan kun kan jaalala tokkummaa injifannoof milkii akkasiniif ta'u hawwinaa horaa bulaa deebanaa.